fannifamu akkumatti bakka namummaa hirkatee to'ii dhaabbatutti namatti fakkaatti. Ani bakka achuu naasuudhaan qabame yeroo sana hoggaananiyyuu warri fuulii taphachaa rasuu muluu isaanii gadi yaa'anii maal kana jennaan jedhu. Rabbi jajjabina sinii fakennu. Abshaa isiniifis firoottan hundaafuu uummata Oromoo hundaaf jajjabinaa kennu. Dhimma simboorraa isin gaafachuu barbaadeetanii waan xiqqoo. Maqaan keessan eenyu jedhama? Loomiidha. Loomii. Adde Loomii dhalattuu naannoo kamiiti isin? Dhalattuu naannoo kamiiti isin? Meettaa Walqixxee. Meettaa Walqixxee naannoo Shawaati? Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee. Ayyee mee xiqqoosii dhimma simboorraa nutti himuu dandeessu? Simboonii yoomi wanni kun kan irratti raawwate sa'aatii meeqatti akkamitti mee waan irraa beektan nu himame? Naannoon sa'aatii 9:00. Ayyee. Gaafa 21. Ayyee. Gaafa sana naannoo sa'aatii 9 kan keessatti akkuma immoo haati ilmoo ishee ergattanii sa'aatii dhagiitoo sanyii dhagiitii buna nuu biqiltoottuun jedhe. Mana keessaa buna nuu biqiltoottuun ergitanii? Suuqiin ergee. Tole. Isa suuqii sana gattee buna sana nuu bittee dhuftee buna irratti naqattee taa'ee buna ashaa ture. Buna sana otoo ashaawutiin kottu dhaqiitii kaardii nuu bitu kottu abbaa keetiin dawwallaan jedhe. Achumarraan qoshi duraa dhaqee shintibbeetii dhaqee dhufuu maamunaan jette. Dhagishiin jedhe. Tole. Anaaf amma ka shintibbeetii sana dhaqqee achirraan deemteef fedhe. Buna sana miiccee akaa'ee tumee mucayyoon ijoollee kaardii dhabde moo maal taatee sadattee beekananii mana walakkaa daandirraa xiqqoo ishii gara hoteelatu jira fuuldura keenya sanii. Mannitaan keenya duubarraa diraamaa laaluu dadhamoo maal jedhe mucayyoon sadattee doggaan akkana gadi bahu bakka teeknolojiinitti hin jirtu. Isatti ijoollee mucayyoon suuqirraa dhabde moo kaardii dheedana naannaabeetuma gara mana keessatti ol deebi'an. Hoggaanaan gara manaa keessatti ol deebi'u amma zidee kanaan gad deebi'u karambullaa wayiitutu mannitaan keenya fuuldura mana puulii isatu mana keessa jira. Duuba sanarra jira mucayyoon mana puulii taphachiistu moo achi taphachiisaa jettee puulii taphachaa jiru. Mucayyoon waamita nanni simboon achi keessa jirti jedhe. Lakki hin jirtu ishiin as keessa hin argine lakki hin jirtu naan jette. Achumarraan simboo jedhee raawwadhee kan wanti taatu shintibbeetiin dhaqaa naan jette immoo kaardii nu bittannaa shintibbeetiin dhaqaa nuun jette hin deemanee sadatteennat haaraati nuti nama abbaa jira shintibbeetii keessaatti namni akkanumatti shintibbeetii keessaa gadi ba'e mana fincaanii keessaa. Achumarraan haadhee kanaan gara mana keessatti ol deebi'ee kan amma garaa dhumti waa'ee jireenya dhaabbatee gadi ta'e. Ammoo ganaan gadi ba'u mucaa wayii mana fincaanii dhaquudhaaf kaakaa yaa caalaa simboo bakkeetti argitee shintibbeetii dhaqee taranii kaasee siibdee dhufanaan jettee bakka ishiin natti nabi argitee dakattii jennaan hin argine lakki qoloon gaddeebee tanan hoggaan gaddeebuuf si ilaalaadhee mucaa shintibbeetii bita. Ayyee. Mucaan hoggaa shintibbeetii bitu edaanni ogummaan gadi taa'uu asii achi argee deemni mucaan simboo innaan gadi deemee mucaa shintibbeetii keessaa gadi beetuma mudhii qabatee dhaabbate. Maal jaala achi bulti moo maali bobbanii jirti nan erga deemtee akkamitti achi bulti moo maali gurbaan hoggaan jedhee ni kaadhu fooyin irra jira.
ga'ee mucayyoo xiyya achirraa buufachuu hin dandeenye naasuudhaan anan ka'enan illee fannifamtee jirti jechuudha. Hayyee. Waan fannifamuuf akkumatti bakka namadha hirkatee too'ii dhaabbata sitti namatti fakkaatti. Bakka achuu naasuudhaan an qabame yeroo sanaa Oggaananiyyuu warri sampuulii taphachaa rasuu muluu isaanii gadi yaa'anii maal taate isaanii jedhu mucayyoo xiyya achirraa waan tokko gargaaruuf hin taane ani sanaan garan itti kaadhiin beeku nan beekatti fakkaatu yeroo sanaa isaanis mucayyoo xiyya naa gargaaruu hin danda'an maduukarra yaa'anii too'ii deemanii ba'anii erga sanii qaamni biraa dhufee mucayyoo xiyyaa achitti naa gargaare. Mucaan waanuma daqiiqaa muraasa keessa lubbuun sii darbee jechuudha. Mana fincaanii keessa namni ba'e sun to'annoo jala ooleeraa ree? Namaa fi akka hin beeku oolchan ta'e waan isaan godhan. Amma baay'ee nama gaddisiisa haalli mucaa keenyarra ga'e kuni baay'ee nama gaddisiisa. Amma namoonni to'atamaniidhuma jiru moo ba'aniiru? Lakki to'atamaniidhuma jiru. Dubartoota miti kan qabaman dhiirri wanni qabame ni jira? Waan qabu dubartootuma san malee. Hayyee mee uummata Oromootti maal dhaammattu? Ani wanni nani dhaammadhu mootummaan ogummaa isaatii fi beekumsaa fi aangoo isaaniitiin na gargaaranii dhiiga mucayyoo xiyyaa naa barbaadudhaa fi qaama kana mucayyoo xiyya tanarratti wallaallee ola deemtuu tanarratti dindiima tanarratti kana nagalaa geggeesse kana amma dandeettii isaanii biyya keessas kan jiran alas kan jiran namni hundinuu gumaa mucayyoo xiyyaa akkanaa barbaadan ankaraan alaa wanni hin jedhus wanni dhaabus maaltu bira kunii sammuun keenya biizii nu ta'e waan tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota My Family jirtu nagaa keessanii jabaattuu jireenyaa fi akkamii nagaa kooti wallahi alhamdulillah. Akkuma dhageessanii akkuma argitan kana akkuma dhagaatanuus wanti deemaa jiru baay'ee tokko nama gaddisiisa. Keessattuu immoo wanti daa'imman irratti deemaa jiru wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Nuyi ilmoo durbaa warannee bakka itti guddifatantu hin jiru. Wallahi ana akka kootti baay'ee tokko hin gadde baay'ee tokko natti dhaga'ame bakka wallahi ana kanas jedhee wanti dubbadhus narkaa badee guyyaa gaaf sanaati kaasee bakka ilmoon durbaa tokko jechuudha. Keessattuu immoo utuu beektuu ta'ee utuu cimtuu taate utuu of dandeessuu taate nama hin ta'u jechuudha. Garuu immoo xobbee jechuudha. Xobbina sitti kutuun wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama bakka waan dubbii nama gatu ammas ta'u ni daa'imman ijoollee warra daa'imman xobbummaa irratti dhaabate xobbummaa irratti citaa jiranu dhiigni jara ba'uu qaba. An gara kootiin akkanan jedha dhiigni daa'immanii ba'uu qaba. Wallahi duudee taa'uu qaba. Akkuma itti fufetti jira wanti kun jechuudha. An wallahi laazim bakka ati ilmoo fi barsiifachuun hin jiru, ergaa argachuun hin jiru, guddifachuun hin jiru. Qoya ana wallahi hanga akka kootti kanan jedha. Dhiigni warra wanta kanaa daa'imman wanta kanaa irra ga'ee dhiigni jira ammas ta'u boodas ta'u ba'uu qaba. Bakka duuchamee taa'uu qabu. Wanti kun duuchamee taa'uu qabu. Duuchamee zimmi jedhamu hin qabu. Maaliif zimmi jedhama? Maaf akka qaldeetti ilaalama ijoolleen xobbummaa sitti dhaabbitti
kutamaa jirtu. Hanga yoomitti zimmi jedhama. Wallaahi angara kan kootti akkanan jedhu. Faamilii isin maal jirtu? Bakka kun itti fufee jira. Utuu al tokko wanti kun daa'imman irra ga'ee deebi'ee immoo utuu wanti kun deebi'ee wanti ta'u jalqaba yoo raawwatame achumaan furmaata itti godhate wanti kun deebi'ee hin raawwatamu. Garuu immoo hanga itti fufetti jira. Maaliif godhamaa jira? Hidhamaa jiru warri hidhamanuu hoggareedha. Hoggaa 10 hoggaa 15 warri jedhamee hidhamame hidhaa jiraata muratanii karaa manaatti deebi'aa jiru. Hadha uummanni ilmi dhiiraa hadha mana hidhaa sodaataa hin jiru. Nani hidhamaa jedhaa hin jiru. Hidhaan waatti fakkaataa hin jiru. Garuu immoo akkuma lubbuu ijoollee baasaa jiran lubbuu daa'imman keenyaa baasaa jiranuu lubbuun jiraa bahee ba'umsa haa ta'u. An akka kootti akkanan jedha. Wallaahi lubbuun jiraa bahee akkuma lubbuun daa'immanii baasaa jiranuu lubbuu baasuudha. Kun lubbuu baasaa jiranuu lubbuu baasan lubbuun jiraa bahee hojiirra ooluu qaban jedha akka kootti. Kun akka qaditti ilaalamuu hin qabu. Wallaahi fitiin kan daa'immaniiti. Dhiinni daa'imman keenya bahuu qaba. Gumaan daa'imman keenya bahuu qaba. Gumaan jira ammas ta'u boodas ta'u bahuu qaba. Wanti daa'imman irra ga'aa jiru, wanti daa'imman irra deemaa jiru baay'ee waan mataa nama cabsu, waan immoo dubbachuu taa'u nama dhowwu. An akkanan jedha Oromoo.